Anche tu metti gli altri $1. Yeah, sorry. Taap godha hundi keessanuu. Asli abbaan kee Adam Musa kantiibaa kitaaba barsiisu sanii lakki. My father is the farmer. Barsiisa miti. Maakii mucaan sun The farmer. Maakii mucaan sun miskiinaa maaliif walaloo isaa hin ficcisiisini? Walaloon isaa kijiba waan ta'eef saniif dhiifama naaf godha. Taap godha hundi keessa. Maal inni walaloo si jechiisaa turani? Mucaa tokkooti kijibaan seene isa gaafa Finfinnee jala gooroo jalatti morma kiyya na dhungattee maal jee walaloo naa walaleesse jechuudha. Sanii kijiba walaloo isaa gabbuu seegaanis firra. Qoosaa Magiin babarati intala durbaati dagatu fa'aa. Dubartii waan dhungatu fa'aa marallee. Saniifi. Anjara keenya bari. Ani abshaalati gawwaan asiitani. Gista akka takka gizee nuti haasoo gawwaan Hussein Aaree nuti haa nuti warra bishaan danfisee dhugusanii bar. Hin dhunganne mucaa. Warra bishaan danfisee arrabni gubatisan keessaa nuti. Dabil maal jirre bo? Dabil maafi? Ani amma maafi dabil? Leencanaa takkaa isin hin jeen beekwe. Yoo arra isin leencanaa kan inni ani Oromoo miti jechuudha. Jaanii eegalan gizee eegalan. Ani hin jenne laal. Guys, nu bira tarte afurtamaan nu mo'aa jirtu bar kuma galcha muuzii nyaachiifne. Namni 700 jirta tun kun hundi keessan taappii godha. Hundi keessan taap godha taapskiri. Leenca faranjii konkolaachisee barii taappii godha. Asli rabbii jedhii mee na dubbisii. Arsoomni qorsooma nagaa fayyuma kun osoo dubbise. Bii hajjataani. Guys, Qur'aaniin nu dursaa jirti diidama. Wayne bannaa taachuu harki keessan kun maa isin dhukkuba. Adabuu fedha bara intala kana. Humna kiyyaa ol taate kun. Oromoon hin taphate taap siin gootu yoo nafxanyaa waliin taphatte malee maaliif qambeenyaa? Ansi adabuu barbaada dhugaa osoo kuma na guutan. Adabbii ati jiruu keessatti hin argine. Aboo tokkummaa. Na aarsaa jiran. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Gaas jabaadha. Taappii gora. Warra toppirra jiru kana fooloo naa gora. Ijoollee toppirra jiran kana lamaan. Maqaa maqoo toppii giftariiwwan kiyya kana. Hundi keessan fooloo naa gora. Lookoo, Ruudiina, Gammachiis fooloo naa gora. Warra taaptaabii tokkoo gatanii jiran. Fooloo naa gora hunda isaanii. Namni 800 ajjeesan kun ijoollee toppirra jiran kana fooloo gora. Warra toppiin tokko faba. Osoo namni illee darbee aangoo harkaa furan. Onnee minamni darbee osoo aangoo harkaa furan. Warra toppirra jiru fooloo naa gora bannaa taate. Toppii naa gora. Masih beredar. Thank you so much. Si mau itu njar. Ijoolleen dhiiraa miira keessan qabsunaan. Sina jabu anak nama sina jabu. Baru khataan itu sina jabu. Kana. Best of 3 shawari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shawara hingalu. Shawara hingalu. Ifa maulini. Guys, ini kita tadi gora. Ijoollee toppirra jiran abbaa konkolaataa kana fa'aa fooloo naa gora. Namni 760 jirtan kun hundi keessan jechuudha. Alhamdulillah. Kimiyaa Muktaar siifan fooloo naa gora. Warra toppirra jiru fooloo naa gora. Doctor come on. Assalamu
نبي أي سلام دفع كأكون هم اللي دربوا malah tuh TikTok itu ada bercuma kabar tapi gua ada kabar guys ada kabar nu kata ada kabar mau kata welcome shawari jennan gamad yolani kain galch shawari matan dapat senu kabli maki يوم اللي kofiya na kenna jabada sadde mana kenna kofiya wal gargara guta wal gargara hayo wal gargara guta me sena dalaga me guta Oromoo dhugaa sena dalaga jedhee maatiin shawaarii galuu qabdi jee habarreessu yoo jiraate suni diina Oromooti malee. Shawaarii yoo maatiin namni gale jee no jechuu qabda yoo namni jira keessa galee shawaarii galuu. namni sabbaa hundi isaa makiin shaaworii galuu qabdi jedha jira. Makiin shaaworii galuu qabdi jedha barreessaa hundi keessa. Dabilii kanatti jabaadha push godha. Hundi isaanii kun Oromtitti hiikoo takkitti hiikoo. Oromtitti suuraan kun geetuma garuu baay'ee bareeda. Nama baay'ee thank you so much. Galatooma hundi keessa. Nama akkana bareedu waan fooloon suuraan kun geetuma. Thank you yaa taphaa galatooma. Galatooma. I love you so much guys. Thank you. Shugguxoota fayya thank you. Bombi kiyya thank you. Waa hunda hundi keessa makiin shaaworii galuu qabdi jedha barreessa. Shaaworii galchii maaliin galchanii kun akkuma sadii jirtii nuti bardee bajaarra jirraa firan qabnu. Isin hundi keessa miskiina akka kiyyaattu na hordofa haftaamin isii bira jira sossobanii fuudhuuf. Haftaamonni sossobanii fuudhuuf achi jiran isin hundi keessa miskiina akkanaati bara. Isin hundi keessa bara. Jaara malee hin qabnu dhiifama nuuf godhaadha. Kiyyaa koo wayinee osoo namni irra ta'e yenee qooyyoo. Kiyyaa kumsaa my love. Kiyyaa koo thank you very much. Kiyyaa Oromtitti fooloo naa godhani. Yenee qoonjoo wallahi seenaa dalayde duwwarra na baaf viidiyoo yoo osoo na waraabanii salphina daa'imni xiqqoon kuma sadii duwwaa moo yenee qoonjoo nuurillee. Ilmoo abbaa moo salphina guddaa jettee barkiyyaanuu kanatti itti dhagaamee dhuftee akkatti sappoortii na tolchiteen. Achi koo durriyyootatu jira januu daa'ima xiqqoo sana akka shugguxii bitadhee eegaa jiru beekaa. Ara gisee hunda Addaan facaasa bara. Chaayinooliin amma faana dabbaraa jira. Geettee. Ara turree jira amma fanaddaanee jirra. Ani lati. Nabiin leenca gadhiisee sitti gurgura ni kaasii. Bakka nabiin yoo leenca dhufee ol darbe ni kaasiidha idanu. Nabiin karaa gabaabaan fuudhuu barbaadda. Shugguxii Oromoo fannifattee deemuu barbaadda. Bosona seenuu yoo barbaadde kottu leenca gadhiisi. Ara warri mana kiyyaa abshaadha luka koomattiin isaan barreessan fataa nama godha. Dhugaa. Oromoo. Kiyyuu koo inni qoonyo taanki Oromtitti. Kiyyaaf Oromtitti fooloo naa godhan hundi keessa. Anillee naba masii fooloo naaf godha warra asirra jirtan. Achumaan taaptaap godhuun irraanfatina koppii liinkillee yoo gootan natti tola. Adabbii tokkoffaa nama leencanaa darbuu dhufe. Si adarbarree dura siif haa darban ni adabamna yoom dinnee nuti. Inni adabama jettee gadhiisi bakka viidiyoo naa waraabaa gadhiisi. Gadhiisa. Gadhiisi. Ijoolleen jaalalli irraa isin qabee isin jala dubbatu illee xiiqiitti baatan yeroo kana. Xiiqiin beeku qooyi jira barqeerroon isii yookaan akki jaalanne nutti gurguri. Yoo amma dhuftanii jalatti hin garamne akkamitti si hima. Jalaa badii akka kalee isin jalaa badii sanitti jalaa badu. Adabbii kee ati madda. Jalaa miliinuu. Miliinuu jala. Darbi bakka darbi. Okay, tokkoffaa naa oolisi bakka. Mana ta'e. Naa oolisi amma. Lammaffaa. Naa oolisi akkuma qofa. Ayyee. Miira keessa galtee akkanatti hin boonne taappii naa godhaa hundi keessa. Sanyii koo isin jaalladha hunda keessan okay.
Makiyyee bareedu. Si wallisaa jirra usi gadi. Akkana manaamin godhate. Manaamin manatti gaddeeffataa ol deeffataa manaamin. Makiyyee bareedu durba hunda caaltu durba hunda caaltu osoo ati jirtu takka si madaaltu. Haala niw song gilbashii albuumni guutuun gana dhiifama. Yaa baay'ee nama bar sagalee xiqqishoo laaffisaa furdisaa nama bar qaxaqaxamaa jiru fakkaata. Okaazee gas buusaayye taappii godha gaayis. Hamilee nuti qadiba taapoo sagaleen asirrii sagaleen kennu booji'ee jechaa jiru. Dabilii kanarratti jabaadha gargar. Makiyyee bareedu dubra hunda caaltu Allahu akbar. Shii 600 keessa baateera. laa ilaaha illallah maaliif akkana ta'e ispishaalenji subhanallah. Namni mooraalii nama kutachiisa. Hin kolfoommani na waraabbataa. Na waraabina gaayis haraama. Sirbii haraama na waraabina taaptaap godha malee. Seeraan sirba. Seeraan akka sirboo barbaadan jechuudha. Akka ani seeraan sirboo beektu. Guys, all of tap screen. Wayye. Muuziqaan fi ta'ee itti dabala. Naatee galatooma. Ayye. Yaa Rabbi maal jedhee ture hin harkaa mata dureen isaa bade. Ri'iisi maal ture iyyuu taap goraa kaa weellisaa fi taappii goraa weellisaa fi. Hunda caaltu naan jette abbaa. Okay, yoo hunda caaltu. Kabaa fi jira qoa. Barbaadaa. Ilmoo keetii weellisinii sheexaan itti dogoggorsuun malaa naan jedhe tokko. Subhaanahu wa ta'aalaa boora koomentii godhee barreessaa. Asli abbaan abdii eessa badee leenca bosona keessatti eeggataa jira. Kiyya awwalu wallahi lafan kiyya awwalu wallahi za'int maal jechuudha gargaarsaa raachuun sambusaadhaa jira asli yoom wal fuuna balaa rabbii gadi buute mucoon bareedumsa akka yoom wal fuuna naan jette. Maanaaf. Are you serious? Maashee takka galatoomii. Laayif mootamne gaar kadhataa mootamnaa jirra bara. Ramadaanaaf. Qoromsitti are you serious? Maan beeksisume. Qadaa deebitee kabara hin gaddaa. Isaan dhugaa keeti. Yes, I am serious. Okay. Are you ready? ቆንጆ እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ አለው ፈጣሪ ይመስገን። ሁለተኛ መቼም እኮ ይደብራል በእናታችሁ። 3 ጊዜ ወሊማን ላይ ጉብሲት ብቻ አስተያየት yes namoye oh my goodness Nabaku thank you so much. Amen gida. Kiyako kutattuko gotitiko ine konjo. Thank you. Amen gida. Iziga. Abshir Nabaku. Wanti kada kuni. Ada bitakna kalji iya follow nagora ni orobiti follow nagora.
jaartii sadaffaa yoo ta'ellee Okay, amma meeqa wal qixa si jirra? eeggadha. Abooma kibbannaatti rabbi sodaa mucaan bareedu qalbii na balleessaa jirti. Walgu Okay. jaartii sadaffaa si eeggadha naan jedha jirti mucaan bareedu qalbii onneen tun akkatti gir na jedha. Sadaffaa miti haadha koo lammaffaa carraa mokkori sadaffaa hin barbaadu. Bakka lammaffaa. Haadha seenaa gilee hirribaa kaate si amansiisa. Good call. Yookiin gilee ani haadha seenaa wajjin taphadhu namootis masaanuu adaba. Karaa gabaabaa nama hojjachiifti in adabaan adabbiin fi masaanuu irratti furu filannoo tokko kan kennu yookiin bishaan ho'aa danfaa luqqisu kanaan shaaworii galu yookiin immoo masaanuu yaa'anii in gubatti fo'ashii jechuudha. Karaa gabaabaa shoortii asar itti bolu. Yaa taam godha gaaggaa. I never before river. I saw. Araba, yeah. Nabako, thank you. Lata. As jiraachuu Hi. jecha fudhu. Jirtu. Leenca naa kenni taa'uraachuu. Maal Taappii godha. Lata leenca naa kenni ta'a. Mee onnee takka ol darbe. Onnee takka ol darbe. Leenca miti makiina diimtuu naa kennite amma yoon laabira hin jiran itti dawwalee fide. Onnee ol darbe akka giftii kennuu dandeettu kan laala. Yoo biyya keessa fa'aa jiraattee akkaawuntiin kee fa'aa kan giftiin binne ta'e muudii natti qabachuudha. Kan doktara guddaa kana gowwoomsu jechuun Oromoo miliyoona 50 gowwoomsuudha. Lataa kun. Dabilli kana ilaala. Dabilii guutaa dabilee takka nu jedhaa utaala. Kiyyuu kun ammoo dabilii wal gargaara guutaa onnee lamaa fi bomboliin oola. Onnee lama. Onnee lama. Onnee lama. Onnee. Thank you so much. Kofiyaa Oromtitti onnee. Thank you. Marteko. Welcome. Welcome. Thank you. Asli kofiifar kennaa. No. Nama leenca kennuu danda'u fakkaattu yeessa akkanaati ati. Waa'ee nabiidii achi jira jabaadhaan na gargaara. Galatuma, thank you. Thank you guys. Thank you. Achi kan jiru badaadha jabaadha. Dhiirri hunda achi jalatti ol ga'ee shamarran akkoota. Shamarran koota. Thank you. Shamarran koota. Shamarran kara kiyya koota wal gargaara. Ijoollee shamarranii inni achi giltii kennu hundi isaa dhiira ijoollee shamarranii miira keessa gara akkoota. Fannaataa seetochi ta'u jiru ta'u gadhaantummaan isinitti dhagamini warra dhiiraa jiru narraa qaba koota. Thank you. Galatoma hundumti keessanuu my guys. Karaan galle nuti dhiiraan wal qixa jechuun keessa yooma waxxartee irraa hin qabne warra dhiiraa achi jiru kana. Kiyyaa koo taankiyuu Oromtittii taankiyuu. Fiifi laab martii taankiyuu. Bakka amma shawara galtan. Waan fi ajaa'ibu giiftii anallee warra siinaa kennaa jiru shamarranii warra achisii kennaa jiru dhiirri moo'ata jechuudha. Bataam yaasaalina. Shawara galtan doktor. Shawariin beesti of firiidha. Bakka. Takkitti himu. Itti aanutu himu. Sirraan gabaabaa. Katare wal gubeeba. Bannaata jechuun ijoolleen shamarranii miira keessa seena warri dhiiraa haga makii wajjin jiru ililii takkanaan darbu. Ijoolleen shamarranii koottaa warra achi jirtan illee koottaa warri dhiiraa achi dhaqa. Deema warri dhiiraa asii tan achi dhaqa ijoolleen shamarranii jirtan koottaa warra dhiiraa qaba. Xiiqin seetinna wandi jidduu haa ta'u. Isa dhugaa rabbi. Dhugaa dubbachuu eegaltee. An jireenya kiyya irratti sobee hin beeku. Wayne Jamal mangistii kiyya soorii ati hin deemin asuma taa'e. Deemin achi bira jara xaawwaa.
takka jechuun amma takka takka martii qotan yoo takka lamas immoo ayye ni adamta. martii na daba guys amma narraa qaba wallahi I am serious narraa qaba in adaba akkana adabne daa'imni xiqqoon daa'imnaan hin jedhin jetti sanuu amma yoo dhageettee dhaarti bannaataachuu taappii na bara makii ati daa'ima jechuun caala arrabsuu irra filatti mataa suuraa itti galabaxanii irraa liibii haa ta'u yaalatti daa'ima hin aarti taappii na bara Nama guddaadha. Kuno eegalte uno video of tuuldiya waa'ee nama guddaa mee maal beekta amma qo'e namni guddaan akkam ta'e amaloota nama guddaa himi Maal jechuudha? Amala gaaffiif deebii si gaafadhaa jechuudha. Asli. no ana dura si gaafata si jedhee la qixaatiin beekta ofiriin yoo namoo atti adaban amma nama guddaa dhabeeti amaloota nama guddaa himi Amalli nama guddaa kophaatti amalli nama guddaa fi ijoolleen amala addaa qabdi. Amalli nama guddaa tokkoof akka nama guddaatti ilaalu nama guddaa oolu nama walitti araarsu sadii kofiyaa takkanaa kenna guys kofiyaa takkanaa kenna amma moonee carraa tokko yaaluu qaba carraa tokko yaaluu qabnu kofiyaa wayne onnee na dhaabatte wallah kofiyaa naa kenna guys fixadhee waan akkamii Jamaal Mangistii hin fixan mootiin qooyi dabirra tareefitti dabirra amalli tareefitti nama guddaa argachuu fi dhabuu keessatti amanuu qabanii namni guddaan namni akkas nama guddatti yaadu lamaan ni harka Oramsitti kosaanki guys dabiriidha qurxummiin nu fixan achi yaa ilaha illallah guys dabiri no bannaatachi wallaa gargaara amallee simuu deeman na baay'ee thank you galatu wayii eessa kuteessaan maaltu maalin saan follow godha maaliif hidhattee jirta garuu akkaawuntii okay thank you galatoma MJ Nabil Sam thank you so much galatomaadha okay na gaafadhu gaafadhee bara sirriidhaa miti amala nama guddaa sitti amala nama guddaa sitti amali nama guddaa naayi tokkoffaa yeroo gabbaa uffatee diddibatee lippistikii chaappistikii waan garagaraa dibatee gizee deemu akkana deemu akka sadin beektoota nama guddaa daa'imoon si akka amali nama guddaa yeroo Hai, maal jechuudha dibaandi akkasumatti deemaa maal jechuudha araasii ta'u guddaa guddaa ani arras borusi abba ilmoon abbaaf ijoolleedha siif ijoolleedha angaruu ijoollee miti hai maali ati xiqqoodha naan jecha martanii garuu amali nama guddaa ammallee jechuudha amali nama guddaa ammallee kophaa buluun jaalatu waa hammatee buluu jaalatu illee raajuun amaloota Amadi. Hai. Hai si bato garwalai si bato. Si bato manchon. Oh. Murtii jirta. Dubartiin xiqqoo hin qabdu jedhiin yaa dubartiin xiqqoo hin qabdu. Jedhee. Oh no. Siapa aja dia? Angkat
كأكد بيجي لازم في الرب ساجرة guys show top ni jadi kar follow na agora kuma hamid I don't know ko holchiste asli. nama ni batakar no kuma goto follow na agora ni Okay, amani ada bi ke asma yes wanni tawachuni beita sabba. Akka jansan ni beita. aka ini sodati ni bukata ini hurra bas ini cikini hurra bas guys yero nama mau tapi benar tapi gora guys ini kita tahu tapi gora Belina follow agora Akan sejarah tu acunu mah beita. Beita nawalis. Marti ko banna ti makan ke kun English I am not learning English follow na agora kuma tu kare na tagal ta ko hanno glowing okay ada bi to ko fazer butak lama fa tapi agora lu ke Akan echa. lama fa Oh, lama fa manis. Lama fa Afrika tabatta jechuu bakka daansiitti ganattee nuuf tabatta. Lamaffaa sadaffaan immoo adabbii waan biraas hin adabu jeeti mee naa barreessaa jiretti. Namu yang bulle tidak nasu guys sena boleh tite tu mukarat nak ayah serki asli berapa sena serki asli guys tapi nak orang hamda aji tu korfena dan nasu satu dudar bujalat Gaafii gaafadhu ni naan jaanu. Maaliin gaafadhaa? Gaafii koomantii irraatis si gaafachuu hin dandeenya beekte. Qajeelte dubbiin qajeelte walitti araarsaa qajeelte walitti kannaa qajeelte wal fuusisaa qajeelte waliin deemaa qajeelte waliin dhaabbadhaa qajeelte. Eeda manguddoo bira ture. Maaltu qajeelte? Manguddoo gisee nama walitti araarsan akkas Afrikaan tidak lah sama. Tapi kora. Afrikaan tidak lah sama. Orang yang pintar. Nah ye. Allah Akbar. Allah caca. Wallahi wabillahi. Caca pengen aku bersih. Enggak agama kan? Enggak gitu, enggak agama. Manjo aye. Guys, dan